Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Firaateek barnoota irraa keessatti kan waliin ilaallu akkaataa bilbila isaa godhee nu rakkisee furmaata isaa waliin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo akkaataa saffisa daataa bilbila keenyaatti dabalu waliin ilaalla. Bilbila daataa yeroo bannee faayilota garaagaraa dafee daawunlood nu gochuu didee fi saffisa daataa kan hin qabne jechuudha. Saffisatti dabalee waliin ilaalla. Bilbila isaa godhee nu rakkisaatiin ture akkaataa saffisa isaa itti dabalu waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kanaan gadhumaatti daawwadha. Namoonni YouTube chaanaalii Firaateek faaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii tuquudhaan walirra kaawwadha jechuudha. Akkasumallee namoonni viidiyoo kana daawwatan laayikii godhadhaa faayidaa guddaa namaaf qaba waan ta'eef saniif gara viidiyoo adeemnu. Jalqaba irratti seetingii bilbila keessanii keessa seentu sana booda sarchii baarii gubbaa irratti mallattoo sarchii tuquudhaan riisiit jettanii barreessitu jechuudha. Riisiit jettanii barreessitu. Erga riisiit jettanii barreessitanii booda Reset mobile network setting kan jedhu kun isinii dhufa. Reset mobile network setting kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Saniif of eeggannoodhaan tuquu qabdu jechuudha. As keessatti setting reset dha isinii ba'ee jira jechuudha. Reset mobile network setting kan jedhu kanarra ammallee ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booda yoo siimii tokkoffaa ta'e tokkoffaa, yoo siimii lamaffaa ta'e immoo lammaffaarra ni kaayattu jechuudha. Dabalataan namoonni siimii Safaariikoomii fayyadamtan yeroo siimicha reset gootan aksasii waan isin gaafatu fi comment irra na barreessaa jechuudha. Sana booda reset setting kan jedhu gara jalaa kana jira. Reset setting kana irra tuqxan jechuudha. Yeroo isin reset setting kana irra tuqxanii bilbilli keessan paaternii yookaan piinii qaba yoo ta'e isin gaafata jechuudha. Kanaaf reset yeroo tuqxanitti paaswordii bilbila keessanii ni galchitu jechuudha. Yookaan paaternii bilbila keessanii ni galchitu. Sana booda fuula kana isin baasa. Reset kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Barbaadan dabaltanii barbaadan immoo yeroo tokko qofa tuquu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf akkuma argitan kana daataan banamee jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan reset gootanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Inni lammaffaan bilbila akkamiin saffisatti dabala kan jedhudha. Isallee sarchi baarii gubbaa irratti build number jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Yoo gara jalaa kana isin bahuu baate kanaaf about phone keessa seenuudhaan software information kan jedhu keessa seenuudhaan build number kan jedhu kanarra yeroo torba kilii gootu jechuudha. Sana booda pin yookaan paaternii bilbila keessanii ammallee isin gaafata waan ta'eef itti galchitu jechuudha. Erga itti galchitanii booda developer option kan jedhu kuni gara jalaatti isinii ba'a jechuudha. Erga developer option kan jedhu keessa erga seentanii booda tongiliin jalqabarra jiru kun on ta'ee jiraachuu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha. Yeroo off ta'e on gootanii sirreessuu qabdu jechuudha. Sana booda gara jalaatti deemuudhaan of eeggannoodhaan gara jalaatti deemuu qabdu. Saniif window animation scale, transition animation scale, animator direction scale kan jedhu kana off irra jiraachuu ni mirkaneeffattu jechuudha. Ani off irratti deebisee waan hin jiruufi off irra jira jechuudha. Hundi isaanii yuutuuyi kanaaf off irra jira jechuudha. Kanaaf off irra jiraachuu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha. Bilbilli baay'een animation scale waan x kanarra jira waan ta'eef animation off irra jiraachuu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha. Hunduma isaanii yuutuu kana bifa kanaan bilbila keessa saffisatti dabaltanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Barnoota dabalataa argachuudhaaf Telegram chaanaalii Firaateek kan jedhu join gochuun maatii ta'aadha. Barnoota dabalataa bal'inaan achirratti waan gadi dhiifamuu fi Telegram chaanaalii keenya hordofuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumallee viidiyoo kana daawwataa gammatti laayikiin goone taana laayikii gochuu akka hin daganne. Viidiyoo kana hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatooma. Hanga viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.